akka maqaa boodanan tuyne manni kun mana dimokiraasiiti. Garee feete ta'e gara feeterraa ta'e ashandaa kennan alambayin nama dhuunfaan tukin namoota warroota keessattuu hayyoota kenna gabbaasanii xiqqeessan kana warra sappoorti godhu jira. Sanniin akkamitti xiqqeessuu dandeenya ofirraa waan jedhamu. Namoota kana keessanitti dhaqanii warroonni jaartummaa dubbatan warroota bebbeekamoo asirratti miidiyaa irra beeynu jaartummaa dubbatanii nama dhuunfatii walii araarsanii hayyoota keenya akka mataan gaggaralfanii arrabsaman kana akkamitti xiqqeessuu dadhabanii furmaanni isaa hoo maalii kanarraa isaa ashandaan alambayinaa gaa'is dhimma dhuunfaa nama tokko dhimma dhuunfaa keessan seenina. Itti fufi Rahima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Me koen mali. Nama berarti kini. Nah, karena berarti miti carraan keeti wanti nani jechu barbaadu yeroo waan tokko dubbannu duratti Guys, koppilingi godhaa gisee Aanolee si jeeku qaba dhugaa rabbi nama dubbate kana hundaayyuu dura dhufe numa taaqaatamaa. Yaa dhiifama wallahi taraan keeti sirri. Dubbatanii garuu yeroo waa barreessinus ta'e yeroo waa dubbannu wanta sanitti yaaduu qabna. Badii wanti kun waan fokkataa ta'a maan nafa keessa bormaaltu dhufa waan jedhu duubattis laala warri barreessanis ta'e warri yaada kennatan itti aansun immoo mootii godha warra waan badaa barreessu namni modeetara qabdan gaa'ii sana isiniin jedhe nan fayyadu. Hanga amma akka waliigalaatitti Oromoon akkamitti takka taati akkamitti wallaalaa dogongoraa sirreessuu dandeenya akkasumas immoo akkamitti wallaalaa keenya qabachuu dandeenya fi jabaa keenya jabeeffannaadha malee yookaan nama dhuunfaa yookaan immoo tuyyuu waa'ee gandaa miti mana kana keessatti hanga amma kan dubbachaa turre jechuudha. So akkasitti yaada keessan kontrol gochaa keessattuu ijoollee si koomando jettu ta maqaa kennan deemtee ganda namaa arrabsitee goota kenna gaddeebiftu kanarratti xiyyeeffadhaa isaa itti fufi sooretti daqiiqaa 2 biran dabarsinaa amma achi. Itti fufi sooretti. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hundi keessaniyyuu baga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guys, koppilingi godhaa gisee takka. Yaadni kan kee baay'ee gaariidha. Jennaan nuti ijoolleen si koomandoo biyya keenya rakkoo baay'ee jira sa'aatii ammaa kanatti jechuudha. Silaa kanarraa haasa'amuu qabu waa'ee biyya keenyaa kana. Namni immoo sa'aatii dhugaa dubbachuu fi sa'aatii biyya keenyatti rakkoon jiru ajandaa biraa fidanii nu kennan jechuudha. Maaliif akka ta'e ananaaf hin galle dhugaa dubbachuu jechuudha. Ana kana dhibeetiin hin jedhe betelee Oromoo si koomandoo keessatti rakkoon hin jira yoo jedhame waan biraa fidanii ajandaa nu godhan. Inni lammaffaan jechuudha. Ajandaa isaan nu godhan san immootuyyuu gadi baasnee akka guddaatti ilaallee yoo jenne hin dubbanne irraa maaliif isaaniif bakka kennine isaaniif dhageettii kenninee fi isaan guddifnee jirra jechuudha. Deebi'aati Oromoo si koomandoo yeroo rakkateetiin yeroo waa irraa dubbataniitiin hin jedhani warri si koomandoo warri arsii kuni warra gandaatiin hin jedhan. Dhugaa walitti himuun wallahi jechuun maalinnatii namaa wanti nama xiqqeessu takkaallee hin jiru jechuudha. Nuti akka nama tokkootitti eessumayyuu ta'e Oromoon si koomandoo xiqqaas miti saba kamiyyuu oli jechuun beekumsallee yoo taate olis haa ta'us gadis haa ta'u rakkoon qabu nuti akka Oromoo tokkootitti jiraanne malee akka nama tokkootitti hin jiraannu jechuudha. Kana waan ta'eefi anarra guddaan onni nan jedhu isiniin guddaallee warri xiqqaallee waan badas dubbachuu odoo hin taane nuti beekas qabna wallahi. Si koomandoon ergattu bar akkuma wallaalas qabnu beekallee qabna jechuudha. Bakka beekaa qabnu sanitti wallaalaa keenya mootuyyuu qabannee gorfachuu dandeenya jechuudha. Nuti gadi baanee ilmaan si koomandoo wallaalaa keenya san yoo qabannee bakka inni jiru sanitti yoo inni badii wayii dalage irratti duullee wallahi yoo walii galle bar nama waan badaa dalagu san irraa tokkokkii guyyaa tokko yoo gubne namni akka jala hin seenne yoo goone kan taasifnu yoo ta'e namni sun gadi ba'eetiin beekamtii argatee nurraa hin dubbatu jechuudha. Kana waan ta'eef ajandaan keenya yeroo mara rakkoon keenya yeroo mara rakkoo gara gandaatitti jijjiirama. Kana waan ta'eef bilisaan wanti biraa wantiin isiniin jedhu irra guddaanii wallahi xiqqaan keessanii guddaan keessan xiqqaarraa kaa haga guddaatitti nu ijaaramuu barbaadantu jechuudha. Maaliif yoo ijaaramne waan tokko gochuu dandeenya. Yoo ijaaramne gandaan baa Oromoo kutaa biraa kadhachuu dandeenya. Nuti miliyoona 20 maqaaf jenna malee ittiin wajjannee hin beenu. Nuti osoo ittiin wajjannee akka Oromootitti akka Oromoo kutaa Arsii keessatti argamu akkuma si koomandootitti argamutti nurra taree Oromiyaa kutaa biraa qarqaaruu dandeenya malee Oromiyaan kutaa biraa as deebi'ee nu qarqaaruu hin danda'u jechuudha. Yeroo kana jedhu kutaa biraa jibbaafi miti. Nama ofii ijaaretuyyuu
biyya Oromoo kutaa biraatti achi taree dubbata jechuudha. Kana waan ta'eefi nuti ijaaramuu qabna, bakka marattuu ijaaramuu qabna. Akka ajandaan keenya bichaa hin taane, akka yoo gara keenya deebi'e ajandaan gara gandaatitti hin jijjiiramne nuti sa'aatii kanatti nama ofirraa of ta'ee jiraate biyya Oromoo nama kara biraati illee ta'e Oromoo kara biraati illee ta'e dhaabatu akka taanu saniin barbaada jechuudha yaanni kiyya. Akka Oromootti jechuudha. Nuti uftaanee badaa keenya ofii keenya qabannee wallaalaa keenya gorfannee kan ganda tareetiin hin ganda nama arrabsu kan du'e jedhee gallakkisu jira ustaazota jechuudha. Amma ustaazota Jimmaa wallaahi laazim ustaaza Raayyaa Abbaa Mancaa ustaaza Ahmeddiin Jabal du'e jedhanii warra gallakkisantu jira jechuudha. Wallaahi waan baay'ee tokko nama jibbisiisu. Waan kana ta'eefi irratti haa yaannu warra tokkoffaa jechuudha nuti xiyyeeffannoo kan irratti fudhannu warra nama arrabsu. Inni itti aanu waliigaltee keenya uumachuudha. Waliigallee yoo jenne eessumayyuu taane akkamiyyuu taane ilaamiidhaan jiraachuu dandeenya. Waliigaltee haa qabaannu. Asitti yoo haasofne borumootuyyuu yoo gadi baane namni haasa'u namni biraa hin jiru jechuudha. As yoo dhufne waan gaarii haasa'uu dandeenya. Achi yoo tarre waan badaa haasa'uu dandeenya. Waan kana ta'eefi wanti har'a irratti haasofne kuni akka hojiirratti nuuf hiikamu nu taasisaa isin warri waa gochuu dandeessanii ani yooniin balleesse dhiifama. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakaatu. Saabii yaadni kiyya kanuma yaada biraatii miti nuti waliigaluu qabnaan jedha dhumarratti. Nama amman kana raamara deegaa takkan fudhadha Umar koon qabu aanolee kiyya waan nama dhukkubsu wayin dhagaye amman tanatti beektaa dhugaa dubbachuuf dhiifama naa godhi ani ilgadda sagantaa waggaa dubbadhu Oromoon gandaan waliin qoodinaa kutaan 11 walitti dhufaa namoota gandaan nu qabdan addaan nurraa baasaa jechaan ture ani akka miidiyaatti dubbadhaa akka gandaatti hin dubbadhu miidiyaa haa xiqqaatu haa guddatu uummata Oromootiin gargaaraa namni barsiisaa jedhamu viidiyoo waraabee gareessi koomandoo irratti haasaa nuti mari'achaa turre fuudhee gara irra gadhiise amma keessan na ergan gareessi koomandoo san keessa hin jiran namni silaa biyya ijaaru barsiisaan silaa dargaggeessa Oromoo jijjiiruu danda'u Oromoo walitti harkisuu danda'u hojii xixiqqoo viidiyoo waraabuu mana namaa jala deemeetiin akkamitti Oromoon si koomandoo kun ijaaramuu danda'a akka gaafiidha keessan naa deebista asirratti ajandaa godhachuun barbaadu. Elgadda waan haasaa turre amma keessan na ergan gareessi koomandoo irratti osoo gaarii saasee hammeenya saasee barsiisaan waan akkanaa kana dalaguun qabu ture. I'm sure 100% jechaadha. I'm sorry amman tan arge kun gareessi koomandoo ammas taana kaleessa taana barsiisaa si koomandoo na bira jira namni kun. Mee waan tokko hubannu asitti jira kenna walitti bataatiin jiru bara. Sagantaa mata dureen kanaa maal kan jedhamu irraa marii goon amma ajandaa biraatu kun illee madoola dhiifama naa godhin. Yes, exactly. Hayyuu aanolee asirratti fokas yaa goonu yoo san wal jalaa deebi'u. Ila amma hayyuu aanolee fokas ka goone amma ajanda kiyarran bayna ya madda wala bu sirri kaste wali na wana samu kuni sirri miti taye sabban barsiisa wata yana makasi sirri miti sirri yanende garru ati wa media dala gil manamati fin dala idu an ka jeda jiru kana marrabsa jiru kana rati yefada sa nuti ganda ambada ite jollente na ganda na marrabsite ayota te na tagaran dokuba jiru warri buwa jiru ilmi buwa jiru ati buwa jiru namni isan arga jiru buwa jiru jolleten na shanda kana kase ganda nama arabse gandi nama erga arabsite matan gadde buudan jira warrota motu hayyota nu jenne beeytota jenne ummata kana support goda jira akkamittiin dhaabuu dandeen waan kana irratti xiyyeeffadha dubbadha rahima itti fufi kana keessa na jalan bayna guys isin kabaja isin jaalladha koppilingi godhalle rahima itti fufi carraa iloo ramati kenneen salam tare bisinga fadde isi nama gafi sini qaba furmaata barbaadan mo furmaata isa okay furmaata barbaadan anole furmaanni akkanatti ni argama jetteetti amanta hinamannu hanga tokko furmaanni hanga ta'usan akkamin godhuu qabna furmaata isa. Okay. Waan lama sadii waan tokko la hubannu dhiifama godhi yaade rahima ati yaada ati qabdu maaltu ta'a jedhi yaada dhuunfaa kan keetii kennadhu barbaaddaa gaafa osoo hin taane. Ati simee na qajeelchuu irratti ani yaada kiyyatti deemaa jira soo intaraapti nan godhini dhaggeeffadhu. Yaa si dhaggeeffadhu. Waa adda baafachuuf hin gaafadhe. Gabaabamatti furmaanni asitti dhufu ispeeshaalii waan warra gootota yeroo hedduu irra deddeebi'anii warra gootota kana arrabsanii furmaanni akka inni itti dhufuu danda'u yoo nama hundayyuu ijukee goote qofa
yoo nama hunda barsiifte qofa jechuudha. Yeroo hedduu wanni gootota gad deebisanii arrabsuu kun wanni inni irraa ka'u seenaa gootota kanaa namarraa dhagayuu qofaan warra bareetu waan akkanaa dalaga jechuudha. Yes. Namoota seenaa warra kanaa dubbisee hin argin. Goototi kun goototuma jecha warra dhagaye qofatu yeroo hedduu akka isaan arrabsaman, akka isaan xiqqeeffaman, suuraa isaanis gad deebisaa hanga sadarkaa gubuudhaa ka geessisu warra dhageettiidhaan reediyoo irraa tahii dhagahi, televizyiina irraa tahii dhagahi, bakka wahii irraa tahii dhagaheedha. Warri haadhaaf abbaa ufiitirraa seenaa gootota kanaa dhagahee guddate yeroo namni seenaa san biratti arrabsu dhiisi yookaan gootota san bira gad deebisee arrabsu bira taa'ee dhaggeeffachuu dhiisiiti. Hanga sadarkaa qawwee fuudhee nama dhahee lubbuu namaa baasurraa hin deebi'u jechuudha. Namni dhugaan seenaa jaraa beeku. Inni biraa wanni rakkoo guddaa fidaa jiru asirratti namoota maqaa gandaa baafatanii mana namaa jala deemanii nama arrabsan. Dhiifama naa godhaa fakkeenya isinii kaasa. Sabboontuu Arsii, sabboona Arsii, sabboona Baalee, sabboontuu Baalee, maalee Baalee, maalii Baalee warra baafatee deemu. Walumaa galatti warra maqaa gosaatii fi maqaa Arsii qabatee deemu. Maqaa hagana ga'u kana qabatanii bakka namni itti gootota gad deebisee nama arrabsu san jalatti wanta isaan haasawan, wanta isaan dubbatan yoo agartu gosa san himachuujuus jibbisiisaa jechuudha. Inni bira rakkoo kana uumaa jiru warroota maqaa siqqoo mandoo qabatanii akka jaarsotaatitti bakka hunda dhaabbatanii jaarsummaa 24/7 tiiktaakii kanarraa haasawan jechuudha. Yoo namni lama wal lole, yoo namni lama walitti bu'e jaarsummaa, yoo xiqqaa fi guddaan tokko walitti bu'e jaarsummaa, yoo maaliin tokko walitti bu'e jaarsummaa. Kadiri nama sangalchi dhiifama raamichoo mucaa nama reef jettu sangalchi itti fufi. Anka jedhu Sirrii jirta gaafii bareedarra naa. Anka jedhu ilmaan siqqoo mandoo tun tiiktaakii fayyadamtu tun seenaa siqqoo mandoo nama barsiisuuf tiiktaakii dhufte moo akkamitti akka kootu dhufeen dubbatamu tiiktaakii seenaa siqqoo barsiisuuf dhufte moo sigalee maal barsiisuu dhufteenu nama ajaa'ibaa jechuudha. Kanaaf furmaanni karaan inni ittiin dhufuu danda'u gaddeebi'aati seenaa keessan baradha. Mana keessanitti kitaaba gootota keessanii dubbisa. Akkamitti isaan akka gootota tahan, akkamitti maqaan sun akka isaanii kenname, bu'aa bahii isaan keessa bahanii dabran, maalirraan akka gootummaa san argatan dubbisa. Akka kiyyaa fi kan kee tiiktaak irra taa'anii maqaa Arsiitii fi maqaa Baaleetii fi maqaa siqqoo mandoo qofaan boonanii hin arganne gootummaa san. Afaan qawwee dhaabbatanii diina meeqa afaan bu'anii argatan jechuudha. Kanaaf it's so sad wanna kana sirreessuun yeroo dheeraa fudhata. Uummata neeroo maayindid tahe sirreessuun hedduu ulfaata. Neeroo maayindid jechuun warra sammuun isaanii hedduu xiqqaa jechuudha. Warra sammuun isaanii hedduu dhiphaadha. Sirreessuun hedduu namatti ulfaata. Especially shamarran teessan manatti galchaati naamusa barsiisa. Ijoollee teessan naamusa barsiisa. Wanti asirraa nama dhibaa jiru, wanti asirraa nama jeeqaa jiru shamarranii fi ijoollee xixiqqoo waggaa 15 loon abbaatii fi sangaa abbaa gurgurattee biyyaa baateedha. Guyyaa takka naamusa hin baratin, guyyaa takka hin qunxuuxamin. Hanganumaan jedhaa dhiifama naa godhaadha. Ani waan akkanaa kana keessa yeroo seenu ammoo hedduun emotion ta'a. Waan personaalii nama tokkootiif jecha gootonni kenna yeroo hedduu ka xiqqeeffamtu. Ani nama waaqoo guutuu bira gadi taa'e, waaqoo guutuu rabbi rahmata isaa haa godhu bira gadi taa'e wajji haasee harka isaa nyaatee dhugeedha. Nama Aadam Jiloo bira gad taa'ee harka isaa nyaatee dhugeedha. Hin beeytan osoo beeytanii maalummaa isaa osoo beeytanii maalummaa jaraa osoo beeytanii yeroo isaa waa isinitti himan seenoo osoo irraa barreeffattanii har'a isaan asirratti hin xiqqaatan jiru. Garuu akka isaan xiqqaatan ka godhe isin
seenaa keessa wallaaluu dhabuu irra maqaa sikkoo mandootii fi maqaa arsii kana baandiraa godhatanii awla ballabdanii deemuu ni qofa. Maqaa sikkoo mandootii